fakkeenya warra sanarraa fudhachuu qabnani. Siigalee amma fakkeenyaa fi Nabiyullaahi Muusaan gaafa gidiraan Firoonaa itti hammaatee jedhu bakka meeqatti jalaa maqee ittiin waliin qabee gaafa saagamee gaafa baqachuutti ka'u rabbi isaatti hirkate waan ta'eef rabbiin bahara har'a akka kanatti addunyaa sodaachisu kan bahara guddaa akkanaa kana rabbiin isa jalaa dachaasee jechuudha. Akkasitti rabbiin isa jalaa Firoonaa jalaa bilisa akka ba'u isa godhe. Gaafa inni immoo bahara guddaa kana rabbi isaa dhaabeennaan gaafa inni bahee ka'u har'a garuu gadi fageenya isaa tilmaamuun waan ulfaataa. Inni ulfaata dhugaadha. Gaafa sana garuu bishaan kun qoodamee irra deemanii akka ba'an kan ta'an. Sana booda erga uummanni Muusaa fi Muusaan erga achirra qaxxaamuree bishaan sana gidduu erga ba'ee ka'ee uummanni Firoonaa kun isaan loluuf diinni bishaan sanatti namni. Gaafa sana rabbiin bishaan sana keessaa otoo jarri ba'in bishaan walitti deebise. Rabbiin nama isatti hirkate galaana guddaa akkanaaf lal galaana guddaa akkanaaf rabbiin kaleessa seenaa gurguddaa jira waan ta'eef Islaamummaa keessatti gabaabsinee waa yaaduun gabaabsinee miidhaa ofirraan geessuun hin ta'u. Akkasumas immoo saabota keessaas rakkoo adda addaa kan dabarsan hedduutu jiru. Achi keessatti hundi isaaniitu rabbi irratti obsaa abiddaan gubamanii kaan akka malletti waraanamanii waan fedhan ta'anii fakkeenyaaf Sumayyaa irraa haadha Ammaar irraa fakkeenya fudhachuu dandeenya. Ammaar akkamitti gubataa ture dargaggoonni keenya fakkeenya yoo fudhatan akkamitti miidhamaa ture. Bilaal irra gubaa akkamii miidhaa akkamiitu ga'aa ture. Akkasuma namoonni miidhamaa turan inshaallaa namoonni karaa deemanuu bakka akkanaatti kaanee fakkeenyaaf hordoftoonni keenya hedduun jiraattota biyyoota adda addaa fa'idha. Eegalamiti namoota biyyoota adda addaa keessa jiraatanidha. Isaan kun yeroo haajaadhaaf rakkoon adda addaa isaan mudatu yeroo baay'ee gama dhuunfaatiin namoota hedduutu natti himata. Fakkeenyaaf amma mucaan tokko biyya Iraaq irraa biyya kana keessatti akkasuma imbaasiin gad dhaabbate hin jiru biyyi kunis jeequmsa qabaa. Akkasumas immoo biyya kana keessatti namni yoo miidhaan akkamiillee sarra ga'e namni rakkoo namaa hubatu hin jiru. Bakka hedduutti ijoolleen Oromoo miidhamanii miidhaan isaanii sun dhageettii dhabaa waan jedhu waa hedduu kaastee natti haasa'aa turte. Isheen amma yeroo dhiyoo keessatti gara biyyaan deebi'a jedhaa jirti. Kana keessatti immoo hagan gara biyyaatti deebi'utti du'aayii naaf godhii akkasumas immoo quba na qabaadhu akkasumas immoo namootatti siqtu hundumaayyuu rabbiin naa kadhadhaa jedhanii hin beekamuu yeroo baay'ee deddeebi'anii dhiibbaa adda addaatu jira lola adda addaatu jira waan akkasii kana jettee haasa'aa turte jechuudha. Inshaallah fakkeenyaaf kan akka ishee kana akkuma nuti dubbataa jirtu yookaan obboleettii keenya biyya Iraaq keessa jirtu sana rabbiin nagaadhaan akka gara maatii isheetti ishee galchu. Du'aa akka gootaniif jechuudha hordoftoonni keenya martu nutillee inni goonaaf rabbiin nagaa isheedhaa buusee jeequmsa tokkoon malee daandii hundumaayyuu isheedhaa mijeessee haala qilleensaa hundumaa rabbiin ishee sirreessee akka rabbiin nagaadhaan gara maatii isheetti ishee deebisu du'aa goonaafi jechuudha. Yeroo kamiyyuu hin dagannu jechuudha. Kanaani akkasumatti obboleewwan hedduun dhaamsa dhaammatan ni jiru bakkoota adda addaati. Dhugaadha akkuma ati haftee dubbileen teetii shafaanatti qabee maaliif ilmi gartee namni keenya isaafuu Oromoon baay'ee takka dhugaadhaa miidhamaadhaas. Miidhama hoggaan siin jedhu waan biraa osoo hin ta'in miidhama dargaggoon keenyaa fi shamarran keenya biyya garaagaraa keessatti baay'ee tokko rakkatan. Akkamitti kan rakkatan yoo ta'e dhugaadhaa gaafa gartee jechuudha maallaqa kafalatanii biyyarraa deeman bareedduudha yaanii dalagaan tun akkanaa bareedduu yaanii fuudhanii oofan. Gaafa oofan gaafachi gartee isaan san ollatan walitti booda namni beeku hin jiru. Hambaasiin gartee isaanii dubbatu isaan kun akkana godhee isaan kana biyya oofe yaanii karuma silaa gartee hayyamaa saniinuu jechuudha. Namni kun waa hunda baasee fi hoggasanii dantaa maallaqa isaatii fi fuudhee biyyarraa baasaa gaafachi geesse deebi'ee rakkoo isaa sana hubatu jechuudha. Maaliif rakkoo isaa sana hubatu arrarra boru numa hojjetu jee osuma dalagu jechuudha. Gaafa gartee jechuudha tarii rakkoon itti hammaate osuma dalagu tarii dhibbeen nama saniifaa jechuudha. Osuma nagasi taa'u namni kun
yoo aara galfiin jiraatu baate yoo tasgabbiin jiraatu baate namni kun miidhamaa deema. Sammuun nama kanaa miidhamaa deema. Si galee kanarraa as deebisi yoonii fi gartee jechuudha nama kanaa kana yoo bira dhaabbatanii sagalee ta'anii fi jechuudha bakka gartee jechuudha hambaasiin jirtutti illee bira dhaabbatanii jajjabeessan bareedaadha. Akkasitti nama rakkatillee rakkoo isaa rabbiin nuuf haa baasu. Inshallah. An akka mataa kiyyatti maaliin gartee uummata Oromootiif dhaama. Akkanumatti lafaa kaatee yoonii fi gartee haruma ayyamaatiin nuun deema kan jettu taate nama tokko nama beeku gad dhaabbataa nama biyya keetii yookaan nama sitti dhiyeenya qabu yoo san taate malee kaatee kanumatti deemuu hin qabdu jechuudha. Of eeggannoo barbaachisa. If eeggannoo barbaachisa. If eeggannoo sana keessatti hoggosan inni suni miidhaa teetiis waan hin fedhu jechuudha. Maaliif ati maallaqa kee baaftee isa san inni si fuudhullee maaliif inni kun miidhaa ati miidhamtu dhukkuba ati dhukkubsattu hundaa'uu siif hamilata. Rakkoo sirra ga'uu siif beekaa gaafatamummaa fudhataa jechuudha waan si dura achi keessa tureef. Sigalee akkasitti namni keenya irra guddaan afaan hin beekne dhaqee rakkoo isaa tana waan afaan beekuu dhabuun rakkoo isaa tana hiikkachuu hin danda'u jechuudha. Sigalee kanarraa oduu afaan beekee rakkoo isaa sana hundanii hiikkata. Akkasitti rakkoo hedduu namni keenya baay'ee takka rakkata. Akkasitti inshaallah rabbiin gartee kanuma hundaa'u ana kama ta'a jetti dhala haa ta'u dhiira haa ta'u yoonii fi gartee rakkoon akkanaa sun kan gartee jiraattu taate nuti hanga dandeenyetti bira jirraa beeksisuu gama buloowwan keenyaatti bakka hundatti beeksisuu sagalee ta'uu fi rabbiin kadhachuu fi gama hedduudhaan namni kan wal bira dhaabbachuu danda'u. Akka duriitii miti yeroo ammaatti teknooloojiin kun babal'ateera. Gaafa durii namni adeemsa keessatti maal keessatti quba waliin qabu waan ittiin wal hordofuun qabu. Akka irraa kanaa miti akka irraa halaala taa'ee viidiyoodhaan walii bilbilee nagaa wal gaafatee rakkoo walii baru akkasumas sagaleedhaan wanta baay'eedhaan akkasumas immoo hin jira miidiyaan adda addaa ni jira. Maqaan jira tokko lama miti karaa namni ittiin walii bilbiluu wal arguu danda'u waan baay'eetu jira. Kanaaf yeroo kanatti immoo qalbii isaa namni gara rabbiitti qalbii isaa deebisu bilbilaan bakkuma fedhe taa'ee wal hordofee quba wal qabaatee yoo rakkoo kamirratti iyyuu waliif hubatee waliif daddabarse gaarii ta'a. Maaliif du'aayii walii goonuu keessatti du'aayii qeebalamtutu jiraachuu danda'a. Kanaaf rakkoon ilmaan Oromoo bakka hedduutti biyyoota hedduu keessattidha kan inni mul'atu kan inni argamu. Kana hundumaayyuu keessaa rakkoo hunda furre dandeenye jechuu osoo hin taane haga danda'ametti rabbiin walii kadhachuun yoo gama biraatiin wal bira dhaabbachuu dadhabne illee bifa kanaan wal bira dhaabbannee wal gargaaruun waan baay'ee barbaachisaadha. Namoonni hedduun keessattuu immoo yeroo dhiirarra kan miidhamu kan namnis miidhu dhiirarra yeroo hedduu shamarranidha. Osuma akkas ta'u immoo miidhaan darrii miidhaman shamarran karaa hedduudhaan miidhama. Shamarran gaafa gara hojii biyyoota adda addaa deemanii gara hojiitti gaafa seenanu kan dirqamaan dalagsiifamantu jiru kan jira gaa maatiin biyya Oromaa kun kan miidhaa adda addaa irra geessistu jira. Akkasumas namoonni hedduun gaafa abdii kutatan jechuudha. Gaafa abdii kutatan sadarkaa lubbuu ofii balleessuu namoonni gahan hedduutu jiru. Kan dhaga'amu garuu muraasa. Namoota sooshaal miidiyaa irratti beekaman tokkotu wannaa ta'u malee kan rakkoo adda addaa keessa seenee miidhaa adda addaatiin miidhamu namoota hedduudha jechuudha. Biyya alaa qofa miti biyya keessattuu yeroo hedduu kan of ajjeesu dhiira osoo hin taane shamarran. Kun immoo fuulduratti fageessanii yaaduu dadhabuu fi akkasumas dhiibbaa harka ofiitiin lubbuu ofiirra lubbuu kee yoo balleessite itti gaafatamta lubbuu balleessitu kanaaf rabbi si gaafata. Shamarran keenya gaafa of fudhatanu gaafa gama hundaanuu yaalanii murtoo biraa gaafa dhabanu lubbuu ofii of fannisanii of ajjeesuu fooqarraa of darbachuu waan baay'ee ofirraan ga'u. Namoonni bebbeekamoon hedduun sooshaal miidiyaa kana gubbaatti kan of ajjeesaa jiran hedduu argaa jirra jechuudha. Yeroo miidhaa kan ofirraan ga'an hedduu argaa jirra. Haala kam keessatti iyyuu rakkoon akkamiyyuu yoo si mudate miidhaa akkasii ofirraan osoo namni miidhaa fedhayyuu sirraan ga'ee jedhee
ati dhiibbaa akkasii ofii keetii ofii laachuun kun waan ulfaataadha. Lubbuun kan kee boqonnaa dhaba. Maaliif lubbuu kee obballeessitutti Rabbi biratti irratti gaafatama. Lubbuudhuma kan kee kana yoo boqochiiste amma fakkeenyaaf hawwii gurguddaa hawwitee gaafa dirqama ofirra keessee yeroo hunda hojjedheen jijjiirametti gaafa yeroo hunda daqqitee dhiibbaa lubbuu kan kee kanarraan geessu hafuurri kee kun gaafa rakkattee jirtu gaafa akkasii kana lubbuu keetii yoo boqonnaan kennee itti gaafatamta jechuudha. Lubbuudhuma kee kanarraa Rabbi maaliif lubbuu kee maa rakkista? Lubbuu kan kee maaliif miita? Maaliif lubbuu kan kee dadhabsiista? Isa jedhuuf Rabbiin nama qixaata. Kanaaf lubbuu namaa qofa miidhuu qofa miti badiin. Lubbuu ofiis miidhuun badiidha. Akkasumas immoo gaafa aariin adda addaa yaadni gama adda addaatiin namatti dhufe dhiibbaan adda addaas immoo gaafa namatti argamee roorroon gaafa namatti jabaatee jedhu akkasumatti ka'anii furmaata gaafa dhaban of deebisanii of balleessuun waan gaarii miti. Lubbuu ofii qutachuun waan barbaachisaadha. Miidhaa sirra ga'u kamirratti iyyuu obsuutu rakkoo kam keessa iyyuu yoo jiraatte obsuutu filatamaa. Akkasumas hadiisni bakka hedduutti asabiroo laladaafi rakkoo kamirratti iyyuu rakkoo hamtuu akkamillee yoo isin mudatte obsaa'edha waan isin dhaqqabde irratti. Quraanni Rabbiin maal jedha? Inna Allaaha ma'a saabiriin. Rabbiin warra obsu wajjin jiraa jedha. Kuni kalaama Rabbii. Rabbiin warra obsa qabu wajjin jiraa. Gaafa kana warri obsa hin qabne warri miidhaa ofirraan ga'aa jiru kunoo eenyu waliin deemaa jiru? Aarii adda addaatiin walitti qabanii maal waan meeqa keessa seenanii ba'anii jeeqamanii gaafa sadarkaa kanaan ga'anu sheexana takkaan isaan godha jechuudha. Sheexana waliin adeemaa jiru gaafa miidhaa akkasii kan ofirraan geessisan jechuudha. Daran iyyuu akka jarri aaranii dhiibbaa biraa keessa of galchan isaan gooti sheexan. Boqonnaa jireenya namaatiif boqonnaan kennitu sheexan. Kanaaf haala kam keessatti iyyuu rakkoon kamiyyuu yoo nu mudate yaa Rabbi na bira jira yaa Rabbi hirkoo naa ta'i yaa Rabbi halkanii guyyaa fi na tiksi jedhanii akkasitti Rabbi ofii kadhachuutu zikirii jechuutu iyyuu waan barbaachisaati. Halkanitti guyyaatti dhiibbaan yoo namatti hammaatee jedhe yoo deddeebi'anii zikirii jedhan yaa Rabbi na furi rakkoo koo kana jedhanii yoo Rabbitti himatan akkuma ambiyoota duraanii kanneen qurxummii afaan seenanii ka'anii fa'aa zikirii jedhanii kan ba'an ni jiru. Garuu Bilaal fan rakkoo akkasii sana gaafa keessummeessu ahadun ahad Rabbiin tokkicha jedhee osoo kanatti gara famuu dafquu osoo ciccituu Rabbi irratti citeef Rabbiin galgala isaa bareechee akkasitti nama jannataa Rabbiin isa godhe jechuudha. Kanaaf inshaallah Rabbiin haala hundumaayyuu nuuf haa mijeessu. Fuulduratti yaada jirus hundumaayyuu qabannee kan hordoftoota keenyaaf deebinu ta'a.